tapha madaallii ga'umsaa kan kilabootaatti yoon darbu har'aa fi boru taphoonni taphatamu har'aa waaree booda sa'aatii 8 fi walakkaa irratti Liverpool AC Milan tapha kana dursee ammoo sa'aatii 7 irratti Tottenham Wycombe Wanderers waliin taphataa sa'aatii 11 ammoo Chelsea Shooling FC waliin kan morkatu ni ta'a. har'a galgala har'a halkan gara barii ammoo Manchester United West Ham United waliin ni taphataa Borussia fudhaan Arsenal Newcastle United Barcelonaan Vissel Kobe waliin kan morkatan ni ta'a. Odeeffannoo biraatti darbu Lionel Messi fi Jordi Alba taphoota tokko kan isaan adabamanii sababa tapha All Star irratti hirmaannee fi kan isaan adabamanii Messiin adabamuu isaatti akka malee akka dalanii fi baay'ee akkaare kan himame abbaan qabeenyaa kan kilaba Inter Miami Jorge Mas Messiin adabamuu isaatti baay'ee aareeraa mufateera jechuudhaan kan isaan gaazexeessotatti himanii kun ammoo liigichaafis ta'e kilaba keenyaa fi dhiibbaa guddaa fidee dhufuu mala jechuudhaan sodaa qaban kan isaan dubbatanii sababa kanaan kilaba keenya Inter Miami gadhiisuu danda'a. Kun yoo ta'e ammoo liigichis xiyyeeffannoo ni dhaba jechuudhaan Jorge Mas kan isaan dubbatanii kanaaf ammoo Messiin adabamuun sirrii miti jechuudhaan abbaan qabeenyaa kilabichaa kan isaan dubbatan. Odeeffannoo biraatti darbu leenjisaa Manchester United Ruben Amorim taphattoota amma jiraniin bara dorgommii dhufuu yoo eegalle ani gammadaadha jechuudhaan kan dubbatee miirri amma jiru miirri garee keenya keessa amma jiru bayeessa jechuudhaan kan dubbatee taphattoota gidduus walitti dhufeenyi gaarii akka jiru kan leenjisaan kun kan dubbatee taphattoota yeroo mallatteessifannoo immoo of eeggannoo guddaadhaan taphattoota mallatteessifachaa jira jechuudhaan leenjisichi kan dubbatee kan dura Manchester United taphattoota yeroo mallatteessifatu komatamaatti kan ture amma garuu haala sirriidhaan of eeggannoodhaan taphattoota mallatteessifachaa jira jechuudhaan Ruben Amorim kan dubbatee United jijjiirraa ganna kanaan Matthias Cunha fi Bryan Mbeumo mallatteessifachuun isaa ni beekama. Leenjisaan kilabichaa Ruben Amorim waa'ee taphattoota sadan Jadon Sancho Anthony fi akkasumas ammoo Alejandro Garnachos yaada kenneera. Manchester United gatii sirrii yoo arganne taphattoonni kunneen kilabicha hin gadhiisanu nu waliin turuu taphattoota garee keenyaati jechuudhaan kan dubbatanii gatii sirrii argannaan garuu United ni gadhiisu jechuudhaan leenjisichi kan dubbate gatii gadaanaadhaan garuu tasuma kilabicha hin gadhiisan jechuudhaan Ruben Amorim kan dubbate. Barcelonaan wal qabatee kilabichi kana booda waqtii jijjiirraa kanaan taphattoota haaraa hin mallatteessifatu. Taphataa kilabichaa taphataa cimaa ta'e ammoo kilaboota birootiif dabarsee hin gurguru jechuudhaan pirezidaantiin kilabichaa Juan Laportaan kan isaan dubbatanii taphattoota amma jiranitti gammadaadha. Isaanittis amantaa guddaa qabna jechuudhaan pirezidaantiin kilabichaa kan dubbate. Barcelonaadhaan wal qabatee kilabichi waliigaltee Jules Koundé dheeressuudhaafis kan waliigalee hanga 2030 taphataan sarartisaa lammii France kun Barcelonaadhaaf waliigaltee dheeressuudhaaf kan waliigalee Koundeen torbe dhufu keessatti ifatti waliigaltee ni dheeressaaf kan eegamu. Kanatti ammoo Xavi Hernandez leenjisaa garee biyyaalessa Indiyaa ta'uudhaaf akka ta'e miidiyaaleen gabaasaatti kan turanii ta'us garuu kun sirrii miti odeeffannoo dhugaarraa fagaatedha jechuudhaan Xavi Hernandez kan dubbate kaleessa bal'inaan miidiyaaleen dhimma kana gabaasaatti kan turanii leenjisaa biyya garee biyyaalessa Indiyaa ta'uudhaaf haasaa akka eegale gabaasaatti kan turanii ta'us Xavi Hernandez tasuma haasaan eegalee dhugaarraa kan fagaate jechuudhaan kan dubbate. Xaviin erga Barcelona waliin gargar bahee hojii leenjisummaatiin gara hojii leenjisummaatti hin deebine hojii maleedha kan argamu. Odeeffannoo Arsenal wal qabatuun ammoo Ezen Arsenaliin barbaadamaa akka jiru ni beekama. Odeeffannoo BBC Sport qabatee baheen Ezen jijjiirraan waqtii gannaa kun hanga xumuramutti Arsenalitti makamuudhaaf fedhii akka qabu hiriyoota isaatti himeera jechuudhaan BBC Sport kan gabaasee hanga ammaatti Arsenal
jijjiirraa AZ'dhaa fi Crystal Palace fi ifatti gaafiin dhiyeessinee dhiheenya Mikel Arteta leenjisaan Arsenal waa'ee jijjiirraa taphattoota ilaalchisuudhaan yaada kenneen ammas taphattoota mallatteessifachuudhaa fi hojjechaa akka jiranii fi taphattoota kalaba keenya fayyadan argannaan ni mallatteessifanna jechuusaa ni beekama. AZ'n ammas taanaan Arsenal taphachuudhaaf fedhii akka qabu kan gabaafame kana dura akaadaamii kilabichaati taphataa bahee waan ta'eef ammas Arsenal gaafii yoo dhiyeesse gara Arsenal deemuudhaaf fedhii akka qabu kan gabaafame. odeeffannoo biraatiin ammoo taphataan kan Newcastle United Callum Wilson West Ham United fi mallatteessuudhaaf akka waliigale kan gabaafame. Callum Wilson dhiheenya kana waliigalteen isaa Newcastle United waliin erga xumurame kilabicha gadhiisuun isaa ni beekama. amma kilaba maleedha kan argamu West Ham United fi mallatteessuudhaaf akka waliigale BBC Sport kan gabaase. Manchester City ammoo taphataa sararaachisaa kan Newcastle United Tino Livramento paawundii miliyoona 50 mallatteessifachuudhaaf akka ta'e gaafamaati kan jiru ta'us garuu taphatichi fedhiinsaa achuma Newcastle United keessa turu akka ta'e miidiyaaleen gabaasaati kan turan. Inumaayyuu Newcastle United waliigaltee haaraa taphataa kanaaf dhiyeessuudhaaf akka ta'e torbee darbe gabaasaniitti kan turan. amma garuu Manchester Cityin irra deebiidhaan taphataa kana waliin haasaa akka eegale kan gabaafame. kanalatti ammoo Bayern Munich dhimma jijjiirraa Luis Diaz irratti Liverpool waliin yeroodhaaf haasaa akka dhaabe BBC Sport kan gabaase. yeroo lama kana dura gaafii dhiyeesse Bayern Munich gaafiinsaa fudhatama sun argatiin hafeetii kan ture taphataa lammii Kolombiyaa umurii 28 irratti argamu mallatteessifachuudhaaf hojjechaati kan jiru. amma garuu akka gabaasa The Athletic'itti yoo ta'e garuu irra deebiidhaan yeroo sadaffaadhaaf torbee dhufu keessa yeroo xumuraatiif gaafii dhiyeessuudhaaf akka ta'e kan gabaafame. kanalatti ammoo kilaboonni Saudi Arabiyaa ammaaf maqaan isaanii hin eeramne lama taphataa Manchester United Anthony mallatteessifachuudhaaf qophii akka ta'an kan gabaafame. taphataan Manchester United kan biraa kan ta'e Luke Shaw innis kilaboonni Saudi Arabiyaa gaafii yoo dhiyeessaniif isaanitti makamuudhaaf qophii akka ta'e kan gabaafame. Manchester City ammoo gooliigaa James Trafford irra deebiin mallatteessifachuudhaaf kan waliigalee jijjiirraan Victor Gyökeres har'a xumuramoo akka malu gaafamaati kan jiru. taphataan kun kaleessa pirezidaantiin yookiin ammoo hooggantoonni Sporting Lisbon taphataa kanaaf eeyyama erga kennanii booda gara England imalaatti kan ture har'a Londonitti argamuudhaan qorannoo fayyaa xumuruudhaan waliigaltee ni mallatteessa kan jedhame.